Maallaqa Nibaafna. 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 Rallee borullee nibaafna. Nibaafna. Maallaqa nan baafnu. Nibaafna. Maallaqa nan baafnu. Hurree hin qabnu. Caccabsnee hin qabnu. Irraan baafnu. Abbaa keessanii hojjettanii ni yaaddanii. Anaa isin bareettanii ni yaaddanii. Itti nageessaa naarraa fuudhaa ni yaaddanii. Addi naa seentanii mi. Waan kana ni baafnaa mi. Daawwattoonni keenya illee na harku waan kana ni baafna waan baafnu. Ni baafnaa mi. Arrallee borullee ni baafnaa mi. Sadeen kun walii galuu jechuun wal agarree yaada keenya kana wal doorachuu jechuun akka waan baay'ee takkatti ulaaluu jira. Inshallah jechuun ni baa gammachuun maallaqaatis ni baa ni dhufti. Samboodhaan ammas gammachuun aruusa keetii inni kaasi godhuudhaaf ni dhufti. Asumaanuu mee daawwattoota keenya jechuun mee ittiin haa dabarsa gammachuu jechuun fuulduraatan. Hogguu jechuun maallaqa harkatti booda. Ogu maallaqa argatte maallaqa boodan jechuun gammachuu aruusaati. Cidha siiti jechuun obboleessi keessi bireera abbaan keessi bireera waliin cidha san siikoona mee kanarraa akka bilaal. Ani bar kanarraa laal namuma gartee nuura laylii jannata keessa jiru san. Arra kan nama meeqaan na cina mul'ata. Abbaa mana kiyyaati hojii qaama abbaa mana laata. Abbaa harkattee obboleessa harkattee kaadhima harkattee ilmaan sadii harkatte. أنا ما لقيت الحمد لله رب العالمين الرقم متمسنو واني جاي من قبو واني جاي تني ده برسول الله نقابني ما يسنو ما نجى بيسا اتساعي ده مجا نمني نسري أركضات إنجرا أبلي سخية أنا مالك نسري رافي أباقي جراتين ديسا إساني مالك أنا من النافي تجتين عبدي كبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجال وان جمت شفتو بريدو قرتي akka gartee foolii ajaa'ibaatitti namatti urgooytu qabannee isinii dhiyaanne mee nasri salaamtaa gaafadhu gaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu daawwatataa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan Balloo Show. Araan tana kun oduu gammachiiftuun isin deebinee jirra. Salaamtaan teenya dura osoo jalqabnee waan haasoo deemnu Ballootti dabarsinaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Arrachuun gammachuun isin as baane. Alhamdulillah rabbil alamin. Akka jechuun naasuu fi jechuun formaatee fannaa irratti waloloo sanis ni gartanii taalamata irratti akkanatti waliif fayyistes ni gartanii rakkoon qabu arrammoo jechuun isaa illee naanaa galatoomanii obboleeyyan godheetiin jira akkaan gartee duraan atis jechuun mucaan kun haadha taataaf mucaan kun xiqqaa mucaan kun daa'ima osumaan akkas zoommanii beekta amma jechuun laal gammachuu hangana hin jamne gammadeetiin isaan lameen kun waliin naafayyuudhaaf atis intalatiyya innis gurbaaqiyya isin lameen obboleeyyanii jeetiin gaa akkasitti ilmaan keenya godhadhee jira inshaallah isinis gaa akkasitti du'aayii naa godhaadha ani gammachuu hangana hin qabneen gammadee jira inshaallah isaan warraa ugamee gammachuu tana naaf gartanii jeetiin yaada mee itti fufaa gammachuu tana. Ani gaa wanni niin qabadhee dhiyaadhee farra obboleessa kiyya Nasiruu wajji walit deebi'ee akkuma gaafa duraanii gartee obboleeyyummaan na biratti dhiyaatee natti qaama tokko na ta'een ammaha daran obboleessa kiyya taane garaa gammachuun garaa gartee qulqulluun walit dhiyaannee harka tokko taane irree takka taane wajji jiraannaa wajjis qabsoomnaa janneeti arra gammachuudhaan garaa gammachuutiin jechuun abbaa keenya Balloo biratti dhiyaannee yaa Balloo keenya gaa arrasuma gammachiifnee fiidiyoo takka mee bareedduu ta garaa gammachuu amma dura takka garaa gammachuun hin maree hin beeku anumaanuu booyutu hin jira. Maalif waaniin qabeenya dhabeef waaniin gartee wannummaan takkaa huna harkaa baddeef jechuudha. Arraani duraan dursee eegaan qabeenya san dhabe obboleessa kiyya Nasrii harkachuuf jechuun akka nama qabeenyi san deebi'eeti. Maaliif wanni niin jawuuf arra Nasriin naa deebi'ee gartee obboleeytiitiyyaa naan je'ee na deebina qabeenyi san akka naas bahuun beeka mee Nasrittiin isin dabarsa. Mee Nasri gammachuu ta'e ibsime hedduu takka gammanneera walumaanuu baga rabbii akka nu gammachiise. Amiin amiin. Inuu beekan gaa daawwattoota keenya akkam jiraan tana gammachuu addaa keessa jirru maaliif obboleettii keessoo jennee haadhatiyyaan jaan. Akkana laal. Maaliif obboleettii jechuun xiqqoodhaawu. Laal amma maaliif haadhaa wajjin sin jenni beektaa? Eega isii jechuun ani haadha abbaa ta'e atis jechuun eegaan abbaa isii ta'e ogusan maal ta'e. Maatii ta'a obboleen ta'a. Saniiwwan bar obboleen waan hin jedhu beektaa isinuma kanaa jechuun ka magarsee isinuma kanaa guddisuudhaaf isinuma kanaa kunuunsuudhaaf ogguun abbaa isin lameen ta'e isin lameen obboleeyyan akka waan isin dhaleetti akka waan ilmaan kiyyaatti akkasittis daawwattoonni beekee isinillee akkasi beekuun bareeda jechuufin isin olamaan obboleeyyan jedhee mee fayyummaan teessattuu ani naa gaariidha akkana wajji jiraachuun kuni wanni kun amma jechuun wanni sirraa bate kun akka waan mul'atee takkatti yaada. Maaliif beektaa Naasiroo fi formaatiin obboleeyyan naataanii jara gartee duraan qaaliwummaadhaaf waan biraatiif
wal barbaadusan barbaadu. obboleeyummaa waliin fidee obboleeyyan godhee ana kanatti jidduu ta'uu rabbaan keessan ana Alhamdulillah jechuun gaa rabbil wallahi alamin. maashaallahi hedduu takkaan fi gammadaa ilmaan kadha lam qofaa miti Wallahi. nama hundaa jechuun abbaa ta'uu hin danda'a isin marrattu jechuun namni biraa kagartee akka adda addaatti deemuu jiru godhee beekumsa takkaa waan takkaa isinirraa baratu jeetiin waan kanallee jechuun godhu jirraa jechuun dhugumaanuu isin jechuun abbaan isheetaa waan gartee bakka isin rakkatanitti bakka isin waataa tanitti bakka jechuun wannummaan feetesan dhuftetti anaa isin bireera isin naaf dadhaan jaa mee asumaanuu maallaqa kana akka itti baafnu gartee nusudeen kun akka itti baafnu akka itti waltaatan kana mee asumaanuu jechuun shartii takka seennaa fi as deema harkana fuudhamee isin as deema harkana fuudhamee maallaqni formaatee kun akka bahu akka itti baafnu mee aaddii walii seennaa asitti ilaal. Abbaa jechuun ana bal'oo abbaa isaanii irratti jechuun aaddii walii seenuudhaaf waan kana gartee waan formaatee katura abbate kana baasuudhaaf mucaa gartee hurree jedhin kana hurree rabbitti amaru hurree rabbitti maree nu agarsiisu waan naasiroon bakka inni galu kan hunda qubaa qaba inshaallah jechuun bakka san dheenee baasuudhaaf nusudeen kun akkanatti isin duratti harka wal qabannee jechuun aaddii seennee waan kana ni baafne jennee jirra aaddii tana hindiinu arrallee borullee ni baafna. Obboleettii jechuun obboleettii isaatis ni gammachiifna anammoo isaan hundaa'u ni gammachiisa waan san itti nageessanii waan san baafnee akkasitti tokko gartee isis gammachiifne obbolummaan dhugaa san akkasitti mul'atti inshaallah jechuun asumaanuu meetti dabarsaa isitti. Ani wanni hin barbaadu dhuguma sanitti eegaa obboleessa kiyya Nasriin arra akkanatti dijee abbaa keenya iddoo ta'e cinaa teenye harka ol fuunee ahaddi ol hin jenne ani Nasriin natti deebi'ee gartee obboleeyyummaa san tan duraan naa qabu san arra naa mirkaneessuun tun hedduu na gammachiifte akka waan qabeenyi kiyya kun naa as beetitti furadha ka abbaan keenyas nu cinaa jiru baga gartee rabbiin nasruma kanaafuu nasrumaa fi si'uu rabbi waliif fidee waliif fidee gartee dhiifama kanallee waliin nu goosisee ahaddummaan tunu kan itti maallaqni keenya bahee na fakkaataan. Mee nasru. Egaa akkuma isin jechaa jirtu ani silaa yaada kee hunda jalaa fuutanii jirtanii waan silaa haasa'u ammishi ani waan hin jiru maallaqa ni baafna irraallee borullee ni baafna maallaqa nan baafnu maallaqa nan baafnu hurree hin qabnu caccabsine hin qabnu irraan baafnu abbaa keessanii hojii jirtanii ni yaaddanii anaa isin bira jirtanii ni yaaddanii itti nageessaa naarraa fuudhaa ni yaaddanii aaddii naa seentanii mi waan kana ni baafnaa mi daawwattoonni keenya illee na harku waan kana ni baafna waan baafnu ni baafnaa mi irraallee borullee ni baafnaa mi inshaallah jechuun asumaanuu daawwattoota keenya jechuun du'aayii nu godhaadha waan kana jechuun irra wal taane joolloleen lameen xiyyeeffannaa ta'e anillee gammadeen jira maallaqa gartee furmaatu kagartee kanamaa kabiree fuufi daabasiitiif kan hunda hurree gartee hurree itti marree qabnee jechuun irraani fuuna asumaanuu jechuun kaa isinumti du'aayii nu godhan jaa arra gammachuu hangana hin jaamini gammannee irraa ijoolleen tiitu wal naa ta'uudhaaf wal naa jaalachuudhaaf waliin naa fayyuudhaaf qabeenyi kunilleen ni baha jeetii yaada isinilleen du'aayii nu godhaadha mee dabarsaaf gammachuu teessan. Arra wallahi ilaal ani wahumaan jeesini himuhu hin qabu abbaan kiyya kunis galatoomii gartee galata namni namaa galchuu hin jiru ati hawaan abbaan utaateef sumaan jenna galatoomii nu bira jirta beekama akkuma sirta abbaan sirta halkanii guyyaa nu bira jirta yeroo feenetti si harkachuu dandeenya yeroo feenetti si harkachuu dandeenya si cinaa jirra nu cina jirta bakka tana rakkoo gurguddoo diila kana kan dhuftuus kanurraa gartee deebiftuus alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin suma kanaahu anumaacha biyya tana si fideehu na fakkaatti qabdeen naan taa'u jirta waa meeqarraa noolchite alhamdulillah sinja anta numaan qabagaa har'alaa gammachuu keessa waan hin jiru fi waan hin dhiisitu wallaalee obboleessa kiyya xiqqaanaani rabbiin gaa waliin nu deebisee rabbii jalatti abbaan keenya bal'oonis qabee waliin nu fide anis gaa waan hin qabu keessatti ilaal itti loleeniitiin akka nama gartee ammaa saareetti maraatummaa sandeeffateetti itti garagalee mucaa kana akkaan itti fitti harkisee itti fiffituus dhabe namni manguddoo nan bira dhaqas akkana naan jaaniif lafarra na harkisu jiranii arragaa humnaaniif fide tolaaniif finne humnaaniin dirqamummaa gartee oromummaa sanii fi obboleeyyummaa arra nuyi durufte tana jechaan lolaanis itti utaaleetis
asbaase dhiifama kana barbaada daawwattootaa fi hordoftoota keenya kannaas arrabsitan kannaas faarsitan galatoomaan isinin jaa ani hanganumaan qabu obboleessa kiyya wanni niin guddoon qabu obboleessa kiyyaa joli deebu obboleeyyummaa dhugaasan harkachuudha harkadheetiin jira ani ahaddiidha itti garangaluu innillee akka obboleettii isaatiin nalaale kana garangallee arrabbaa keenya irratti kana waliin jechu jirra ani gaa xiyyatanuma asbaase kan itti baaseefu dhiifa masanis abbaan keenyan waliin nu goosise alhamdulillahi rabbil alamin injaani ani gaanuma beektan gammachuuti islaaw gammachuuti irra wanta kale ibsuun beeku maaliif jettan obboleettii wajjin arrata asitti argamu abbaa yaa wajjin asitti argamu hedduu kan itti gammadee jira amman tana fuulduraaf akka nutiin kun nama sedin taane akka maatii taane hurree baanan kana timarree asbaafne akka waan manam sadi qofa miti masalal soddaa si dhufe meesii fi lima soddaa dhufe fi qaadhimaa kiyya ka abbaan kiyya na arkee na laalee as bahe silaarra gammachuu ta'e tana warke gammachuu ta'e tana warke silaarra jechuun ni gaggabaahu maaf iddeen dhufin telefoona tundoone isaawwan gammachiisa feetman yaaboo isaa jechuun deebireetanii jechuun waan akkana gooneetanii akkana waltanetanii nuti obbolummaan isin dhufnetanii isinillee narraa gammachiisaan jaa wani rakkoona ta'e antiyumaafu eegan gartee amma qaarii maasarkadhee gartee tasgabbaa'ee qalbiin jitu nagattee isa kana wanni nasiruu mataan dhukkubse kophaa deemee dhokatee nama gadi bahuu yoo gabbaate maal jaaniini yoon quban qabaannillee beekigaa namni kun waan firraan eegaa ture firraan eegaame anarra kana dirreen hojii taa'ee hojii gammadee gartee aayilaa taanee hojii teenyee obboleeyyan taanee abbaa keenya hojii mul'annee hojii jiraachuu keenyaaf ani gaa wanni narraa irru warri narraa naaqasaa gartee wanni narraa hafee qaadhimaa kiyyasan fidee arra obboleessa kiyyaa hojii wal barsiisuutu narraa hanqatee kanaafuu hordoftoota keenya sun jechuun akkatti wal barsiisu akka islaameen sorokoo qabu wanta kan daawwattoota dabarsuudha daawwattoota hordoftoota keenya jarri kun kana bira gartan kun ijoolleetiyya obboleeyyan godheetiin jira akka gartee duraan furmaatee ni maraattee mucaa xiqqaa san barbaadda akka jettaniin akka gartee duraan arrabsisan san irraa dhiisa akka gartee mucaa kanallee narraa arrabsitan barbaadu akka intalatti illee narraa arrabsitan hin barbaadu asumaanuu isin hundinuu gochuun gaa namni ni kalata kalatuun nama jirti garuu waan taltala laafaan ni kalatti gaa irraa illee deebifne eegaa deebifneeti gaa as geenye isinillee jechuun qaadhima laallee fi arkeetiif hin jira isinillee akkasii gammaddeetti daawwattoota keenya isinillee gammaddanii jirtanii arra jara lameen kun naasiroo fi furmaateen obboleeyyan ta'anii jiranii waan biraa akkanarraan jenneen akka isaan obboleeyyanii wal jabeeffadhaa wal tuskadhaa hojii deemaa abbaa keessan balloo bira dhaabbadhaa isin bira haa dhaabbatu gammachuun hojii jiraadhaa akka jettaniin barbaada ararraa kaasee isaan lameen obboleeyyanii obbolummaa isaanii tana naa cabsisaa malee waan biraa ittiin barreessina komentii bareedduu naa barreessaaf ta isaan gammachiistu ta isaan rifachuutti ittiin barreessinaaf saniifin isinitti hima asumaanuun beektammaasis qaalimaa kee kana gartee yeroo gabaabduu keessatti maallaqa keenyaa jechuun naaf naasiroo fi baafnee akkuma gartee daawwattoota taa'imni sanitti baafnee achi boodaan siifi qaalimaa kee kanaas walitti jaarree niqaa isin goonee manatti isin galchinee isin gammachiisuudhaafis yeroo gabaabduudha amma maallaqa kana dura arguuf deemna kan akka waan garreetti ilaalla nuti sadeen kun walii galuu jechuun wal agarree yaada keenya kana wal doorachuu jechuun akka waan bayee takkatti ulaaluu jira inshaallah jechuun ni baa gammachuun maallaqaatis ni baa ni dhufti samboodhaan ammas gammachuun aruusa keetii ni kaasi godhuudhaaf ni dhufti asumaanuu mee daawwattoota keenya jechuun mee ittiin haa dabarsa gammachuu jechuun fuulduraatan hogguu jechuun maallaqa argatte booda hogguu maallaqa argatte maallaqa boodan jechuun gammachuu aruusaatti cira siitee jechuun obboleessi keessi bireedha abbaan keessi bireedha waliin cira san siikoona mee kanarraa akka bilaal ani bar kanarraa laal namuma gartee nuura laylii jannata keessa jiru san arra kan nama meeqaan na cina mul'ata abbaa mana kiyyaati hojii qaama abbaa mana laata abbaa harkattee obboleessa harkattee qaadhima harkattee ilmaan sadii harkatte أنا ما لقيت الحمد لله رب العالمين الرقم مجموسانو واني جاي من قبو واني جاي سني ده برسول الله نكابني ما يسنو ما نجى جبيسا اتساعي ده مجا نمني نسري أركادات إنجرا أبلي سخية أني مالك نسري رافي أباخي جراتين ديسا إساني مالك أنا من النافي تجتين أبدي كبا إسن لين ما ناس جبيسا أجمع قسنا شير سناغودا bakka tuttuqasan illee beekoni nama tuttuqaan maallaqa nu bireeraa jechuun rakkoon qabu anaa fi ilmi kiyya kun ni jirra isin intalaalaati obboleessi isaatiif ni baafna arrallee borollee qoma dhawannee jirra
qomara hodhetu jira ilmaan kiyya bira hin dhaabba yoo ilmaan kiyya bira dhaabbachuu baadde eenyu bira dhaabba inshaallah jechuun asumaanoo jechuun umriin waa reessu wajjin jechuun nu haa tursiisu waan gaggaarii wajjin nu agarsiisu isinis rabbi isinitti haa bal'isu ilmaan kiyya jechuun akka gaggaarii gartee waan bareedduu gartee namni sirraa fedhu tagartee daawwattoonni sirraa fedhu tagartee uummanni oromoo sirraa fedhu rabbi isin haa daleessisu addunyaa akhiratti rabbi isin haa gammachiisu jaa walumaa nu haa gammachiisu du'aayii akkama walii goona inshaallah jechuun daawwattoota keenya jechuun eegaa gammachuu gartee lama dhuftu tamaan lagaatiin taachi booda jechuun taalusaatiin hanga walitti deebinutti jechuun gaa du'aayii nu godhaadha asumaanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.